Akkuma beekamu amma kan Itoophiyaa bulchaa jiru obbo Shimallis Ammoo sagalee iddoon tokko meeqa ta'a? kuno nan deebisa tiijar sagaltamii tokko ta'a. Dhugaa maali? Kan badhaasaa moo? Dhugaadha kanammaa waaqa ta'e kanammaa utuu jargateera deemoo nafu ture. Siree Sudaan duwwaadha. Uffati koo Sudaan duwwaadha. Manni immoo titiisa duwwaateera. Ijoollee har'a gaaffiiwwan sadii sasalphoo taane baay'ee salphaa taanidha isiniif qabadhee kan hin dhufe kanaafuu isin gaafachuuf hin jedha qophaa'a. Gaaffiin koonni jalqabaa addunyaa kanarra ardiiwwan meeqatu jiru kan jedhudha. Namni fedhii deebisuu qabdanii deebisuu ni dandeessu. Carraa isinii kenneera deebisa. Kuno tiijar nan deebisa. Kuno. Tole deebisi. Tiijar addunyaa kanarra ardiiwwan 97tu jira. Gobos baay'ee gaariidha kun baay'ee gaarii mucaan kun baay'ee tattaafata kutaa kana keessa ardiiwwan 97 jira addunyaa kanarra sirriidha baay'ee sirriidha mucaan kun gaaffiin koonni lammaffaa immoo amma Itoophiyaa kan bulchaa jiru ee'udha naa deebisaa ka Kuno tiijar nan deebisa ammas. Tole deebisi. Akkuma beekamu amma kan Itoophiyaa bulchaa jiru obbo Shimallisidha jedhu Shimallis. Gobos gaaffii kootiif deebisirri naa laatte amma kan Itoophiyaa bulchaa jiru obbo Shimallisidha. Shimallisidha. Kanaafuu gaaffii koo gara sadaffaatti hin darbaa. Gaaffii koonni sadaffaa immoo sagalee iddoon tokko meeqa ta'a? Kuno nan deebisa tiijar 91 ta'a. Baay'ee gaariidha. Gaaffii sadan isaatiif iyyuu deebisirrii ta'ee naa laatte sagalee iddoon tokko immoo 91 akka ta'e inni iyyuu amma dubbateera baay'ee gaariidha mucaan kun baay'ee danda'a. Irraa fakkeenya fudhadhaa hanga miindaan kun haa dabalamutti immoo doofummaa keessan kan maalitti fuftu jechuudha. Ciao. Wayyo nan salphadhe. Ufittiin muramaleen kana wayyo maalee doktariitti madamman kana dhukkuba koo kana dhukkuba moo maalee dhomma kanaan ilaamee doktarri maal dure beektaa rakkoon koo garuu namatti na jalaan dubbattamini rakkoon koollee maal dure beektaa maalee mootti maa amma na ofirratti fincaa'in jedha ofuma irratti fincaa'in jedha mee doktar rakkoo kee machuun dandeessaa jedhe an doktariidha nan sodaatin homaa tokkollee nan sodaatin namatti immoo himattee yaaddeen ani nama tokko isheetti iyyuu nemo tole. Tole doktor eegga jettaniillee maaliin gochuu danda'an ani madda malee halkanii jechuudha halkan hawjuudhaanii gurbaa matii tokko turfee yeroo hundumaa gudurannee fincoofnaan jedha ani immoo tole jedhee duukaa dhagee fincaa ganama gaafa ga'u sireen tortoree uffati koo tortoree man arga jijjiidhee ba'a waa mataa wallaalee bakkaafuma irratti fincee bula olii gala maal? Ofitti fincee bula moo maalitti? Ofitti fincee bula maala dooduu deettaayi. Maaltu funyaan koo na duucheen jedhe man. Edaajaa fincaan geeddiidhaayi. Edaajaa fincaan geeddiidhaayi. Amma kanaaf qorichaan qabuuti. Qorichaan qabu kuni garuu fala tokko jira. Falichi immoo maalidha sitti fakkaata. Halkan gaafa nabjuudhaan dhufee kottoodhaan fincaan na siin jedhu anoo fincaayeera galatoomi atum jidhagi fincee jedhiin tole. Tole dhagee man akkas jedhaani ka jedha ciao ajuudhaan gaafa ni dhufu anoo fincaayeera galatoomi dhagii atumti fincaayin jedhaan ciao jedha bakka dhageen akkasuma jedhaani. Tole bakka ciao yoo dide immoo borkottu. Wayyo innarraallee adda maaliidhaan doktariitti mamman kan wayyo mana beerra sofitti fincoofte dhufte moo doktor arraallee ofitti fincoofne arraallee ofitti fincoofne hin jedhe innarraallee adda gudiin ta'e maleerra wayyo
Ofitti micoomne taanaan ikkoo gaariidha. Maaliin gudii ta'e chaardamee dubbatu. Ilaamee doktar maalidha seetu halkanuma dhufee abjuudhaan namichichuma dhaamsoo namichichumatu dhufee qottudhannee fincoomnaa jedhe. Innaadhaan immoo deebisee fi akkuma isin natti himtanii anoo fincaa'eera galatoomii atumti dhaqee fincaa'iin jedheen. Innaan inni immoo naa deebisee maal naan jedhe beektaa qottee shidhannee udaanannaan jedhe. Innaan immoo tole jedhee dhaqee dukaage ganama gaafan ka'u. Uyyuu ganama gaafan ka'u sireen udaan duwwaadha uffati koos udaan duwwaadha manni immoo titiisa duwwaadeera. Siinii mabbee nagaadhanii umbaddeef akkamidha jirra gaabbeeti jirra abbee nuti nagaadhanii ati hin badde moodhamati dhugaatti situ bade malee ani maaliin badaa safaras dhufuun dhiisee ati maali abbeen beekaa waan safara dhufuu dhiise wayisitti fakkaataayi ani akkoo jaalladhee mini hojiimatu biiziina godhe bakka jiranii makiinaa ofuummoo beetta gaayi beetta amatumtu maali. Akkas taanaan gaariidha waan fedheefuu doggayicha murattee taayi. Doggayi maali kan badhaasaa moo ayi badhaasaa innaan deeman maal ta'ee dhufe garuunni maaltu argate hin nageenye mooti ayi badhaasaa ayi badhoo badhish ayi badhe maali abbee baraariitu mata argate baraarii qawweetu mata argate naani du'eetti baay'ee nama gaddisiisa malee du'a gadhee du'e kun dhugaadha kanammaa waaqa ta'e kanammaa utuu jargateera deemmoo nafu ture maal